Akkam jirtu maatiin keenya kun qophii keenya bashannanaa torbanitti yeroo tokko isin bira gahuudha. Arsittii safuun guddatti hiriyaa hawwatamtu soorettii soora onnee bashaashatii ya caaltu lubeetii ya kichuu goshoota wangafaa akkanaan na boojjitee ansi dhabuun fafaa. Eenyurraa eegallu? Uumamuun koosii fi beekina filaalii kanan si filadhee fafaan keenya tokko ana waliin ta'uu qabda sifantaa sirkoo. Bifa walaloo akkamiitiin dhufuu barbaadda? Akka ilmoo joobiraa darbadheen si qolu. Cabseen si wallaana si lolaan siif lola. Karaa keerra dhaabbee kanan karra cufuuf waanan beekuufaniim kan caalu akka dhufu. Eessarraa baratte laata? Eenyutu fakkeenya sii ta'e? Gaarummaa kana barsiise Oromoo jechuu fi maatiillee miti. Oromoomatu gaarummaa kana barsiise. Namni kamiyyuu hin guddanne jedha malee guddisuudhaaf gahee isaa namni baachuu barbaadu hin jiru. Mudannoo kee addaa osoo hin dubbatin hin darbu jettu yoo jiraate Akkati qaama koo sobaan na dhuunfatte onnee kan koo fuutee akka gabroomsite. hin bade kan jennu. Ola waan bira shururu lami wal jalati shururu mi awatu tira. Jamare ajaiba dhugaa rabbii. Chaanal YouTube Jamare irratti nu eega.